Maqdooniyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoodha. Itoophiyaa xiqqoo sana keessa waa hedduu argama. Haala adda addaa argama Maqdooniyaa kana keessatti. Jiruu fi jireenya addaa argama. Kan miila hin qabne, kan harka hin qabne, kan ija hin qabne, kan namni nyaachisu harkaan kanaatu argama Maqdooniyaa kana keessa. Maqdooniyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoodha jedhamti. Maqdooniyaa maleedhaas qirincaa fi 33 argama. 33 argama. Kana malee ammas Itoophiyaa keessa bakka meeqatti argamti? Harargeen ni argamti. Harargee dirree dhawaatti ni argamti. Hararin ni argamti. Dirjitiin kun akkuma Maqdooniyaatti tajaajilamtee jiraachuu jirti. Tajaajilamtee gadiin guutamee Muslimaan, Kiristaanaan odoon jennu Tigreedha, Amaara odoon jenne sanyiin addunyaa kanarratti Itoophiyaa keessatti argamtu hundi keessatti argamtu jechuudha. Jiruu fi jireenyi isaanii bineen bal'ateetii fi hileenii Yesuus irra jira. Jiruu fi jireenyi isaanii uffataan, nyaataan, dhugaatiidhaan, algaadhaan, biddilibsiidhaan, ansoolaadhaan himee fixuu hin danda'u. Bittinaa kan macarrasaa አይችልም. himee fixuu hin danda'u. Maqdooniyaa ውስጥ hileenina bineem ላይ ነው. Kanaafuu obboleeyyan isin qaarraan kanas dhufee jiraata Maqdooniyaadhaa kana asitti laaqana kana nyaachise jiruu gaarii rabbisanii haa kennu jaa. Biddeena gaarii rabbisanii haa kennu. Ilmaan keessan digriidhaan rabbisanii haa barrabu. Ilmaan keessan digriidhaan rabbisanii haa barrabu. Jiruu keessan jiruu gaarii rabbi haa godhu. Jiruu keessan jiruu gaarii rabbi haa godhu. Kan biyya Ameerikaa jiru, kan biyya Suudii jiru, kan Dawud Afrikaa jiru, kan biyya addaa jiru, Afrikaa keessa jirullee jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. Jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. Bineen bal'atee asii gargaaru jira. Namoonni Dawud Afrikaa keessa jiru, Awustiraaliyaa keessa jiru, Jarman keessa jiru, biyyoota Afrikaa keessa kan jiru alama hin beekummoo. Alama hin ta'u. Kiflaa wanni keessa kan keessatti argamu hundi bakkee kana gargaaru jira. Abiyyi Ahmad irraa kaasii kan Itoophiyaa keessa jirus hanga dakaatti biiroo Itoophiyaa keessatti argamtu. Abiyyi Ahmad irraa kaasii hanga dakaatti bakkee kana gargaaru jirti. Isin ka bakkee kana gargaare jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. Ilmaan keessan ka biyyattii kana bulchu rabbisanii haa godhu. Kan biyyattii kana asaadaree bulchu rabbisanii haa godhu. Jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. Biddeena gaarii rabbisanii haa kennu. Urmii gaarii rabbisanii haa kennu. Dandeettii gaarii rabbisanii haa kennu. Namicha rabbiin dandeettii kenneefiitu rabbiin keenya dandeettii kenneetiitu Maqdooniyaa kana dhufee gargaarsa godhee nyaachisee obaasa. Maqdooniyaa kana gargaara. Jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. Gargaarsa gaarii rabbisanii haa ta'u. Biddeena gaarii rabbisanii haa kennu. Jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. Maqdooniyaa kana keessa gobinyitii gootanii yoo laaltan waan guddootu argama. Waan guddoo waan iji qalbii namarra yaa'in ija namaa taa'u hin arginiitu Maqdooniyaa keessatti argama. Gobinyitii gootanii laaluun isinirra dirqama. As keessa Maqdooniyaa keessa gobinyitii gootanii laaluun isinirra dirqama. Kanaafuu jiruu gaarii rabbisanii haa kennu, urmii gaarii rabbisanii haa kennu, fayyaa gaarii rabbisanii haa kennu, ilmaan keessan digriidhaan rabbisanii haa marrabu, biiroo Itoophiyaa keessa jirtu ilmaan keessan isinii haa jiraatan. Jiruu gaarii rabbisanii haa kennu. ولا ذلك بأن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يا عزيز يا كريم يا الله